كذابة شنو هذا؟ حتى حرام مدام حرام معلنة معاي. اوكي حرام حبيبتي لما شوف تبيعي شيكي من هيك حرام. هي واخدته من عندك بالمصاري صح؟ حرام هذا تبيعي لها زيت شيء يعني كله انا مزيت لبست هيك. الحين. حرام رمضان حرام، عيب 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 وحرام كبير سوي هيك. اوكي هذا انا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفون هردفتوتكية كبجمتوتكية نسلين جيتشا لقيتني جرتن فيديو كنا يرو دربي فيديو نسلين جرتهم بيتنا هباشا كنرا meeshaa isaan irraa hin bitina keessattuu uffata isaan irraa hin bitina jedhe yeroo lama sadii irra deddeebiitiniin haasa'ee jira. Kanaan dura illee dheengadda hiriyyaan tiyya takka kan inni anxala badhe uffata birrii 500ti. Kan isiin naaf illee garuu uffata birrii 100 takkaan bitamu jette. Subhaanallah. Garuu birrii 500 kan ta'eef garuu karraa bittee silaa uffanni sun bakka biraatti bitamu birrii 100 jechuudha. Isin qooyi warreen dhageenye yoo isinitti hima warreen dhageenye rakkoo qabdanii ijoolleen keenya rakkoo qabdanii warri mana namaa keessa jirtan. Isaan bututtuu isaan Facebook irraa wali guuraniitiin fidanii filtariin bareechaa ufiin bareechaa ufiif jecha filtariin uffata bareechaa isin gurguran uffanni waanuma akkasii quality qabu isinitti fakkaata amma viidiyoo TikTok irratti isaan gallakkisan filtariidhaan bareechanii jechuudha. Miti uffanni isinii dhufu kabiraa ka filtariin bareedu sun kabiraa isin yaaddanii xiqquma isii xiqqishuma isii yaaddanii isin. Amma micatti kana uffata isin dhiidaaf bitattee amma micattiin kun dhiidaaf bitattee garuu uffanni dhufeef ka kirriin keessaa yaa'e akka waan maaxarii nyaatee kalariin achirratti isin filattee jararratti argitee isin filatteef yoo fidaniif kalariin gara biraa ka biraa isinuu argaa jirtan bakka isin jara mataa gaggaragalchite kanatti jechuudha. Mataa gaggaragalchuun maal bu'aa siin qaba yoo duruma ofiin eeggatin jechuudha. Maal bu'aa siin qaba birri san siin deebisan sii galee. Ijoolleen keenya walirraa baradhaa dhugaa rabbi ijoollee hedduurra ga'ee jira. Kanaan durallee micattiin tokko fistaan adii wayii bitteetiniin gaafa dhufuuf akka waan shiroo irratti jeessanii uffata gurguran natti fakkaate isaan si jammar. Isinuma maaltu kisaaraa keessa sin galche ijoolleen keenya. Maal she'een irraan bitattanii uffata kwaalitii qabu. Maal taatan? Gatii isiniin madaalu jechuudha. Isaan she'een irraa birrii 30 fidaa isinitti gaafa birrii 100 gurguratan isinuu isinitti dhagaamu ijoolleen keenya maal taatan hin bitinaa jararraa hin bitina yoo she'een irraa bitachuu wallaaltan birrii keessan qabadhaa biyya galaa biyyaa bitadha gaafa biyya galtan sijjammar uffata gadiin bayan kanneen eessatti uffattaniiyyu eessatti uffattan mana keessan uffattan maaliif argitani maa filtariin bareechaniif isinitti bareedee maa bituu fiidan maal isin fayyada eessatti uffattan gaafa galtuuf yoo ta'e ofii keetii gadi bayi gaafa galtuuf silaa madaamin kamuyyuu ka suuqii naman geessine jiru gaafa san ofii keetii ija keetiin gadi bayi ilaaliitii bitadhu yookaan ajajadhu na ajaja jedhiin galuu hedha uffata kana barbaada oo ajajachuun beeyne jechuudha ijoolleen keenya hin nyaattaminaa ijoollee kanneen irraa hin bitinaa wallaahi dhugaan isiniin jedhan baan barbaadamee as baatee haa dubbattu takkattiin isii ilaalana jala ijoollee meeqa jechuudhaan lokeeshinii kiyyaan kan dhufeef micattiin Abu Dabiidha micayyoo intaluma kanni jechuudha naa jijjiirii jettee micatti caammaan ta'uu didee asii lokeeshinii mana kiyyaatiin dhufee fi mana hin jiru kanaa jechuudhaan atu ergee fi na bira dhufee birrii na bira kaattee micattiin gaafa kaani caammaan isiin ajii jettee itti gadi ta'uu dide micatti gaafa itti ta'uu dideetiin jedhe akkanaa bubbuleettii tiyya naa jijjiirii jennaa bilbila irraa cufatte jechuudha jijjiiruu fi didda jechuudha. Garuu isheen irraa odoo bitattanii yoo isinii ta'uu dide taanaan uffanni sun laaltanii oliin seentanii odoo inni ala dhaabatu jechuudha. Likkaatanii yoo isinii ta'uu dide aluma gad deebisuu dandeessan. Ani waan ofii kiyyaa argeef jechuudha. Kanatti ta'uu dide caammaa inni irra dha'ee jennaan deebisi jechuudha si eegan. Alatti si eegan dursuma itti matte yeroo ajajattu san jechuudha. Isinii galee jarri garuu si jijjiiruu miti. Direevariin jarri erguun kun daqiiqa dhaabatee sin eegu jechuudha. Ofitti lakkaatee si ta'ee sin taane kalarii akkamii akkasii hin jiru jechuudha ijoolleen keenya. Hin bitinaa kanaafuu jararraa hin bitinaa bituun isinitti haa hafu. Eessa dhaquuf bitattan? Eessa dhaquu uffata 2, 3, 4, 5 ijoollee haga birrii 1,000 fa'aa bitantu jira jechuudha. Uffata kanneen itti babbareedee maal jedhee garuu ka dhufuuf kalarii isaa filtarii bareechan ka biraa ka jara bira dhufu ka biraa kwaalitiin carqiin qabus ka biraa faayidammaan inni isinii qabu maali?
Jarri eessaa fide seetan Facebook irraa garaa suuqii maalii suuqii akkasii deemanii suuqii Somaalee suuqii maaloo deemanii waliin gurguranii isiniif fidan. Isinillee kana bar nageessoo jettanii madaamii keessan isin geessu hin diddu. Yoo isinuu isin geessu taate yoo nama badaayyuu taate birri keessan qabadhaa gala gaafa galiisaaf yoo barbaadan jechuudha. Galtanii biyya keessanitti uffanni biyya keenyaa ga'u hin jiru si jammar. Tokkoffaa uffata isheen irraa lammaffaa uffata biyya keenyaa. Ka biyya keenyaa baay'ee babbareedaa yaa'u kam akka isheen kanatti achitti gurgurama waan ta'eef birri keessan qabadhaa galaa biyyaa bitadhaa. Isinii galee malee ijoolleen keenyaa yoo isin hin taane yoo son gochuun isin hin danda'amne ta'e ijoollee hiriyyaa keessanii kan qabdan kan beeytan isin hin ajajne yoo beektan yoo isin nama isin didu taate jechuudha. Ijoollee hiriyyootaa haa ta'u ijoollee fira keessanii haa ta'u biyya tokko keessa yoo jiraattaneettan isin sun waan akka barbaadan san uffata barbaadan san gaafa sanduuqa keessatti walitti qabattan na ajaji jettaniin itti ergitu gaafa san isinii ajaji jechuudha. Gaafa san immoo isin maal gootanii ka dhufu immoo delivery location keessanii isinii dhufa. Haga manaas location ergite hagachi isinii dhufa jechuudha. Birri keessan kafaltanii meeshaa keessan fudhachuu dandeessan. Yookaan location isiitiin isima bira isinii dhufe isin delivery isinii erguu dandeetti. Isinii galee kanaaf ijoolleen keenya hin gowwoominaan isiniin jedha. Karaa ittiin bitattan dhabdaniiti malee karaa ittiin she'een irraa bitatte yookaan bitachuu wallaaltaniiti malee namni uffata she'een jibbee uffata Facebook irraa walitti qaban habashaa keenyarraa bituu barbaadu hin jira jedhee hin yaadu. Dhugaa rabbi maaliif waan ofii kiyyaa argeef. Ani jararraa bitee isin beekuu garuu ijoollee baay'eedha. Ijoollee hiriyoota kiyyaa kan qaamaan arge jechuudha. Kan irraa bitanii uffanni isaanii dhufe kabiraa kan isaan ajjeesitan kabiraa jechuudha. Ani jararraa hin bituu bitees hin beeku kan bitadhu isheen irraa waan barbaadu jechuudha. Waan barbaadu. I love you she'een. Akka isin jedhaa obboleeyyan kiyya hin kisaarin amma mucattiin kun iidaaf kan ajajatte. Garuu kan isin dhufe uffata ceccetaa moofaa katti argisiisan kabira akka fidan kabira. Hin gowwoominaan isin jedhaa obboleeyyan kiyya